International Broadcasting Oromia International Broadcasting rah oduu qabadhee isiniif dhiyaate oduu wajjin an Daraartuu Shaamiti. Oduun arraa qabadhee isiniif dhiyaate lagannaa gabaa guyyaa torbaffaa Oromiyaa maal keessa oolte akkasuma hidhamtoonni siyaasaa Oromoo maal keessa oolanii fi iccitii yeroo dheeraadhaaf mootummaan dhoysee amma mootummaa jaraa miliqee bahe wajjin haala biyya keessa jiru hunda odeeffannoo qabadhee isin biraan ga'uudhaaf dhufeetiin jira. Saajii Magarsaa eenyutu ajjeese kan jedhuuf eedoota Jawaar immoo waraana mootummaati. Dhugaanni qallatti malee hin cittu arra ganama akkaataa Jawaar Mahmad faan itti qabamanii fi poolisii Oromiyaa Saajii Magarsaa itti waraana Abiyyiitiin ajjeefame suuraa agarsiisuu akka armaan gadii kanatti isin biraan geenya. Lakkoofsa tokkoffaa irratti eedoonni Jawaarii fi namoonni muraasni yeroo haala shakkii marsanii eegan. Lakkoofsa lammaffaa irratti eedoota Jawaar dubbii hammaachuu hubatanii Jawaaritti maxxananii haala isaan itti lubbuu isaa hambisuuf yaalan asirratti ni mul'ata. Jawaar gateetii eedoota lamaan irraa mataan isaa ni mul'ata. Gad jedhee waa ilaalaa jira. Tarii bilbila ilaalaa jiru fakkaata. Lakkoofsa sadaffaa irratti hooggantoonni poolisii Oromiyaa lama poolisoonni muraasni yeroo eedoota Jawaar hidhannoo hiiksisuuf marsan akka odeeffannoo argannetti yeroo kana hooggantoota malee poolisiin Oromiyaa shiraan xaxamee hin beekne garuu shakkii qabu ture kan itti himame akka Jawaar gara mana nageenyaatti geeffamuu fi eedoonni Jawaar waraana koomaandii waliin akka walitti hin buunedha. Lakkoofsa afuraffaa irratti qawwee eedoota Jawaar irraa hiikamee fi lafa jiru kan harka bitaa irratti ilaaltanii agartan kun. Lakkoofsa shan poolisii Oromiyaa lakkoofsa 24 ta'an haala ittiin eedoota Jawaar waraana koomaandii mootummaa erge irratti marsanii eegaa jiran yeroo kana waraanni koomaandii eedoota Jawaar irratti dhukaasuuf yaala cimaa gochuu turan. Mormii ulfaataatu ture jedhama. Kanumaan wal qabate odeeffannoon qabnu koomaandii reediyoo wal qunnamtii osoo hin taane bilbila mobaayilaa sochoosuudhaan ishii doktar jechuudhaan tole jechuun deddeebi'ee dubbachaa akka turee fi waraana cinaa isaa jiranitti naanna'ee hususaa akka turee fi akkasumas doktara yaalaa osoo hin taane doktora rasaasaa akka ta'ee fi eenyu ta'uu isaa nu dhiisii duudaanuu ni tilmaama yoo waan kana hundarraa tilmaamame ta'e. Lakkoofsa ja'affaa irratti jaala Saajii Magarsaa kan ta'e poolisii Oromiyaa tokko huccuu Saajii Magarsaa ofirraa lafatti darbatee akkuma xiyyaa diimaan agarsiisu kanatti gad jedhee kaasaa jira. Saajii Magarsaa huccuu fi mallattoo poolisummaa ofirraa darbatee battalatti mokkaafamuu isaa fi jaallan isaatiin Jawaar fa'aa irratti tarkaanfii hidhannoo hiiksisuu fi of harka galchuu galeefiitti jira. Daqiiqaa saniin booda poolisii Oromiyaa achi jiran hunda miira keessa akka galanii fi qawwee isaanii qiyaafatanii akka dhukaasan jalqabame warri achi turan odeeffannoo himaniiti jiran. Lakkoofsa 7 fi 8 irratti haala itti Magarsaan huccuu ofirraa baasee galma keessa olii fi gad ari'aa of daddarbachaa imimmaan harcaasaa nan du'e malee warra haqa sabaa dabsuu walii hin hojjedhu jechaa ture odeeffannoon argamee fi suuraan ni ibsa. Hubadhaa bakka Magarsaan jiruu fi itti ajjeefame galma keessa yoo ta'u bakka eedoonni Jawaar jiran immoo akkuma suuraa irratti argitan kan irraa hedduu fagoodha. Asumallee waraana kana hunda bira dabranii Magarsaa ajjeesanii harkaan fuudhan jechuudha. Waan qawwee irraa hiikameef Magarsaan garuu kan du'e qawwee ta'uu mootummaan ibseeti jira. Lakkoofsa 9 irratti suuraa reeffa artist Hacaaluu Hundeessaa fi haadha manaa artist Hacaaluu Hundeessaa reeffa maxxantee boocuu fi foddaa konkolaataa keessaan shufeerri reeffa fe'ee dhufees xiqqoo ni mul'ata. Suurichi reeffa artist Hacaaluu Hundeessaa helikooppitariin osoo hin butamin dura jechuudha. Shufeerri kun eenyuun akka qophaa'ee fi har'a ammoo eessa akka jirus rabbiitu beeka. Eegaa dhugaan jiru kanuma soba tokkollee hin qabne suuraan ni garsiisa. Tolegaa daawwattoota keenya viidiyoolee gocha asiin olitti isiniif dubbisne kana daran mirkaneessuuf yeroo dhiyoo keessatti akka gadhiifamu
ni dubbatama yeroo gadhiifametti nutis laallee kan isin bira geenyu ta'a. Ammallee oduu oolmaa Oromiyaa kan gama keessaati nu bira gahe Caalaa Mahammad Ibraahim jedhama. Namni kun gaafa 12 aanaa Kombolchaa Araddaa eegutti sirna nama nyaata mootummaa nafxanyaati rukutamee amma haakima caffee keessa ciisaa jira. Namni kun akka hedduu dararamaa jiruu fi yaallee akka harkachaa hin jirre dubbatama. Gama biraatiin ammas dirribaa Angeelee Karrasaasaan bakka hedduu rukutamee ajjeefame inuu galaana riqicha laga Guubaa Waashaamoo maddiitti argame. Dirribaan fincila diddaa gabrummaa bara 2016 gaggeeffamaa ture irratti nama adda durummaadhaan hirmaachaa turee fi yeroo sanitti mana hidhaa Amboo Karshalleetti akka dararamaa ture ni dubbata. Akkasuma oolmaa Oromiyaa baha Harargeetti yoo kan deebinu tahe guyyaa arrantana naannoo Harar aanaa dirree xayyaaraa ganda Haroo bakka jedhamtutti Bayaan Aliyyii kan jedhamu badii tokko malee mana isaa keessa osoo taa'aa jiru poolisii Oromiyaatiin ajjeefamu maddeen keenya kan nuti achirraa odeeffanne nutti himan. Dhimma kana qorachuudhaan nutillee jala buunee namoota hedduu irratti tiima keenya achi jira dubbisuuf yaalullee hin arganne. Haa ta'u malee yeroo dheeraan boodatti qeerroo maqaan isaa akka dha'amu hin barbaanne tokko odeeffannoo achi jiruu fi akkaataa mucaan kun itti du'e nuuf gabaaseeti jira. Mee kallattumaan sagalee isaa haa dhaggeeffannu. Ayyee ani jiraatachiiti. Haali cimaa jiru baay'ee nama yaachisa. Ganamaan tana amma mucaa tokko Bayyaan nama jedhamu dhufanii mana isaa duratti rasaa saanatanii mana isaa jiru mataa dhawanii mataa facaasanii dhalaa dhuftee ichi hijjitillee paataroon irra guuranii karaa miileedhaa deemu jiranii. Haalli ichi keessa jiru baay'ee nama yaachisa. Akkatti jiraannu soollallee baay'ee waan nama yaachisee jiru. Namoonni bakatee jiraachuu jiraattonni hundi bakatanii jiran makalaakiyaa fi poolisii humna addaatii fi baasatti biyyaatti wajjin ta'anii ichi qabatanii waan jiraniif ni achirraa bakatee jira jechuun mucaa kan ammaan tana awwaalle. Hojii takkaallee hin qabu innaa deebee isaanii manni isaa waan karraa ta'eef bakka biraa buleetii dhufee mana isaa akkuma inni laafanii jirutti kararraa oolfatanii too manuma keessa mukaa dhufanii mataa bishaasan. Amma namni miidheessi ni jira jechuu jira hiisa fakii garuu awwaallee tuma nuti cittis nu dhufanii nu doorsisee gallaan biraa dhiibee biraa kunnee jirra jechuudha. Nuti ammaan tana isa sana awwaallee kunneeti waan kun wallaalee asitti bakka jirra jechuudha. Hizbiin dhalaanuu hidha dhumtee jirti hottee naannoo san jechuudha. Basaasaas hedduu gallakkisaniiti namnummaan deemu hundi nama basaasa. Baay'ee namatti haalli aanaa gadi biyyaa raase. Dhaamsiin hidhaamuu barbaadu warri raayyaa ittisa biyyaa keessa jirtan ilmaan Oromoo warri poolisii addaa keessa jirtan rabbi sodaadhaati. Mana keenyatti ilooyinaa mootummaan kun cabee mootummaan kun dhumarra gahee jira. Rabbi sodaadhaati yoo wayiruu harkabaan jiran asmaanii yaada yorfachuu barbaada isinis waa yaada kanarraa uffatanii filatama. Gama hidhamtoota siyaasaa Oromootii fi akkasuma gaazexeessota OMN yookaan dabarruutti tahe guyyoo waariyoo fi dayyanii dhaafaa mirga wabii akka eegamuuf manni murtichaa dabarseetitti jira. Ajjeecha artist Hacaaluu Hundeessaan booda to'annoo jala kan oolan gaazexeessaan OMN guyyoo waariyoo fi qondaallee olaanaa paartii koongireesii federaalistii Oromoo obbo Dajjanii dhaafaa mirga wabii eegamee fi akka gadhiifamu manni murtii murteesseeti jira. Obbo Dajjanii dhaafaa guyyoo waariyoo Mishaa Aadamii fi Korsaa Dachaas wabii birrii 10,000tiin akka gadhiifaman manni murtii federaalaa sadarkaa jalqabaatti Ramaddii Araddaa ajajuus abukaattoon isaa obbo Dajjanii Fiqaaduu himaniiti jiran. Abbaan alangaa himata hundeessee guyyaa 15f naaf haa kennamu jedhee gaafatee akka turee fi isaan immoo mormuu isaaniitti himan. Haa ta'u malee ol iyyannoo irratti geeffamuu fi haati warra gaazexeessaa guyyoo waariyoo miidiyaaf himteeti jirti. Har'uma murteessee erga qarshiin kafalamee xumurameen booda manni murtii yoo deebi'u ol iyyannoodhaaf faayilli deebi'eera naan jedhan jetti. Guyyoo dabalatee namoonni mana murtii gadhiise 4 irratti ol iyyannoon gaafatamee faayiliin deebi'eera jedhamus ni dubbatti. Oduma wal fakkaatuun oduu amma karaa keessaati nu dhaqqabe godina Harargee lixaa magaalaa Galamsoo keessatti daa'imni Mahmad Khaliil Haji jedhamu osoo motoraan deemaa jiru waraanni mootummaa badiin tokko malee lubbuu isaa akka dabarsan jiraattonni amma nutti nu dhaqqabsiisanii jiran. Daa'imni kun umriin isaa waggaa 13 yoo ta'u badii tokko malee mootummaan gara laafummaa tokkollee lammii isaatiif hin qabne akka waraanaan akka rasaasaan ajjeese jiraattonni nuti achirraa odeeffannee OIB'tti himaniiti jiran. Hawaasni Oromoo UK guutuu keessa jirtan qeyroo yeroo isii wareegdee imbaasii nafxanyaa san guyyaa jaffaa ugurtee jirtu waan hundaa cinaa dhaabbattanii jajjabeessuuf dirqama qabdan.
qeerroon mukee qabsoo cichoomina adda gaafatuu fi seenaa keessatti kan durate agarsiisaa jira. Oromoo kan bilisoomsuuf biyya keessattis biyya alaattis cichoomina akkasiitiif fakkeenyummaa guddaa jajjabeeffamuu fi irraas baratamuu qaba. Imbaasiilee nafxanyaa biyya dhiyaa jiran hunda bifa kanaan ugguruu sababa hin danda'amneef hin qabu jechuudha. Rogeessi siyaasaa beekamaa obbo Yaayaa Bashir qeerroo UK dinqisiifate akkasumas Oromoonni biyya garaagaraa keessa jira fakkeenyummaa akka godhatanii cichoominaan irratti hojjetan dhaamsa isaa dabarfateeti jira. Gamaan lagannaa gabaatiin magaalaan Haramaayaa har'a guyyaa jalqabaatii miti har'aaf lagannaan gabaa guyyaa torbaffaatti magaalaa keessatti bittaa fi gurgurtaan takkalleen akka hin jirree fi namoonni tokkolleen bakka magaalaa keessaa akka hin sochoone jiraattonni nuti achirraa odeeffanne akkuma suuraa irratti mul'atu kanatti nu biraan gahaniiti jiran. Godina Harargee Bahaa magaalaa Dirree Dhawaa keessatti ganda qabri ijoollee keessatti dubartootaa fi ijoollee manarra deemanii waraanni mootummaa akka tumaa jiranii fi reebicha hamaa akka irra geessisaa jiran abbaa mana keessaniitii fi ijoollee teessan fidaa jechuudhaan akka dararaa jiran jiraattonni nuti achirraa odeeffanne OIB'tti himaniiti jiran. Talagaa daawwattootaa fi kabajamtoota keenya oolmaa Oromiyaa fi hidhamtoonni siyaasaa Oromoo maal keessa oolan Oromiyaa maal keessa oolte kan jiru guyyaa har'aatiif qabannee kan isin biraan geenye kanuma hanga oolmaa Oromiyaa oduu guyyaa biraatiin walitti deebinutti nagaan nuuf tura.